السلام عليكم ورحمة الله. أبليين كيا دبرتي بريد دو توقتيو شيخ برا الأفتي مالجت يا شيخ جبتين استنتيرمون في نفو جتين جنان شيخ نسوني مالف نتيرمو في جنان ونتوكو أصطبي برا جهيتانيي استنتيرمو مرتسي جتين ونسوني مالي جنان ilmoon jidduu keenya argamu jetteen bareedumaan anatti bahee ilmiidhaan immoo isinitti bahaa kanaafan isinitti erumuu fedhaa jetteen jennaan sheekni sun maal jedhanii yoo ilmoon nu keessaa bahummoo bareedumaan anatti bahee jaahilummaa sitti bahee oo jedhanii didanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa wantaan isiniin jechuu fedhu asirratti wanna gariin namaa wal gorsu yookaan immoo akka waan nasihaa wahii walii dhaamu tokkotu jira. Hatta anillee kanan gurra kiyyaan dhaga'e tokko. Sunis maali? Abbaan manaa kan keetii qabeenya qabaannaan, abbaan manaa keetii sun nama bareedaa taanaan, abbaan manaa keetii sun nama ati barbaadu jaalallii jiraannaan kan aqiidamaan rakkoo qaba gaafatti galtee sirreeffatta. Kan jaahilummaa saamaan rakkoo qaba gaafatti galtee sirreeffatta. Garuu qabeenya qabaatee bareedaa taanaan itti heerumtee gaafa sirreeffatta yoo sirraa uldeessi immoo atis qabriidha innis qabrii isaatii hundi keessan hojii keessan irraa gaafattamtanii dhagariin nama akka isaatti gorsa kun. Garuu obboleeyyan kiyya qabeenyi isaa akka inni sin fayyane ni beektaa akhiraatti. Adha'ee dhuguma nyaattee dhuguu uffachuu ni dandeessa. Garuu immoo sun hundi badduudha ni badde jechuudha. Kanaaf gorsa namoonni akka gorsa akkanaa wal gorsitan of eeggadha. Akkasumas immoo inni qabeenya qabaannaan aqiidaa isaa maalitti fuuta gaafa galte kan sirreessuu dandeessu amala isaa keessaayi malee aqiidaa isaa utuman fuudhin utuman heerumin bakkeetti sirreeffadha akka nikaah keessan sirrii ta'uuf. Akkasumas immoo dubartii jaahila tokko yoo fuute dhiira jaahila tokkotti yoo heerumte guyyaa gootu jecha kufrii dubbataa oola. Gocha kufrii hojjetaa oola. Wanni sun kufriidha jedheerree irraa deebi'uu hin danda'u. Kufriidha jedhee beekellee kufriidha jettee beektellee shahadaa qabattee gara islaamummaatti deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Akkanatti gaa nikaah keessan ni jiraata. Kana jechuun ati zinaa godhaa nama sana wajjin hin jiraata jechuudha. Yoonni kan jecha kufrii gocha kufrii ture. Ilmoon ati argattullee ilmoo zinaati jechuudha. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya. Waan akkanaa